akkasi hordoftaaf daawwattoota kiyya Fatiyaan deemti eessa deemti bakkee deemtu beektu bakkee deemtu beektu hara fedhee deemti haruma rabbi dhaabee deemti nama as keessatti gabaa baluuti jebiraan dhaqaan qabu bakkeen inni kun ejjedhu naan jeen dhaqaa gaafa jedhaqee naa tolte immoo viidiyoo siin fi waraabama yoo naa tolte yoo naa mijjaan viidiyoo sana immoo dafee gad hin dhiisu viidiyoo sana dafee gad hin dhiisu ummanni meeshaa godhatanii fixanii kutan isaa anis amma hanganatti wajjin haasawaa jeetiin taa'ee kuteetiin jira viidiyoo sana immoo gaafaan bakkee argadhee bakkeen dhaqodduu argadhee isinii gad dhiisa joon turellee beeku maaliif hanga haalli mijaa'u akka rabbiin beekanii bakkee dhaqus waan hin qabnee fi bakkee kana qabee dhaqeetiin nama kiyya bira dhaqeetiin taa sin qaban biyya kana keessa bakkee dhaqanii eessa bakka takkaan manuma arabaa haa yoo ta'e mana arabaa sakkata dhaqeen seentu sanumaafuu du'aa naa godha yoo jiraadhe viidiyoo marsaa dhuftura walaa gara akkasii du'aayimaan na irraanfatinaan isinin jaa kunoo tana fakkaatti manninis isinin garsiisa viidiyoon isin waraaba dachiin waan akkatti bareedu akkatti toltu isin garsiisa kanooti manni baar kana fakkaata dachiin qulqullaa'ite sitaaraa maggaarajaa malee waan akka hin jiru kunoo hunda ni gartanii hordoftaaf daawwattoota kee manuma haaree amma itti galu deemanii kanuma manni keenya karaarraa ni gartanii manuma haaree kanooga yeroo dhufu waan godisaa beeka yeroo dhufu akka godisaa beeka hedduu waan gaafee kanallee ni darba hedduutti bitata akka fedhee godha nan galchuun hammishaan itiyyaan kute hordoftoota kiyya kanooti oolaan teenyas tana fakkaatti akkasi koflutti jira manuma kanatti koflu jira akkasi bahar akka rabbi si godhe kuno as keessa jira iddoo feete qullaa kana keessa jira iddoo feete baay'ee gama kiyyaan kuteeti daawwattoota kiyya meeshaan bahar kuttee jirti akkuma agartan mana ona akka sakaatiin si waraabu jiraanii tun meeshaan sitaaraallee gabusanii kunillee hartuu jecha manganaa kana nambiseeti kana fedhu lafatti hafatee raacisu waan magaalajaa kana nambiseef maalirraa magaalajaa fudhanii hunda kaasan isaan garuu irraa nambisee manni ona ta'ee jira amma manni nugoo jira ona ta'ee jira duwwaa ta'ee jira viidiyoo kana yoo ani karaarraa maqee malee gad hin dhiisu amma gad hin dhiisu karaarraa maqeetin dura ifi tolfadheetin akkasii isinii gad dhiisaa meeshaa fudhatanii kutanii qarshii isaan dhaqqannallee akka balaan godhaan fadu magaalaa gabbeetin waan fedhan ibsadha fadu karaan itti bu'aa'u yaada kiyya dura bakka takka taayitiin tasgabbaa'ee waan hin godhu akkas murteessa ammaan tana ifiifuu akka shabeetiin jira karaan bu'aamoo as keessan taa'amoo gana murtaa'u ahammishi koontiin dhiya manuma kana keessaa akka gabbaatuu barbaadan manuma kana keessaa ija bahar duratti akka dhabamuun barbaada malee taayitiin xiqqoo tasgabbaa'etti yaada waa'ee deemsa taatus waa'ee galaa taatus waa'ee taa'umsaa taatus san waliin murteeffadha hordoftoota kiyya viidiyoo sana akkuma isinii meetti amma gad dhiisu yeroo tasgabbaa'ee karaarraa maqee akkasittiin gad dhiisa maaliif yoo amma otuunni datti dhufin waan akka kan isinii ibsa yoo dhufin addeessu maaliif meeshaanis gurguramte qarshiis na harka jirti meeshaa kana maal gurgurtaa jee walloo dhufteenya nan dhiisu waan dhugaan hin dhiisu kote meeshaan anis in taa'u meeshaa booda anis asumaan bahuu deema rabbi na mijjeessu isinlee du'aa ilaa godha taraa kana murtaa'anii murteeffadheetiin jira muradheetiin jira murteeffadheetiin jira waa lama yoo na arge nan dhiisu bahar najjeesa otoo inni hin qabini jalaa hin baafadha akka rabbi godhe kunoo mana takkichaa saddeeseet fi jira sanii sila waan kiyyaa jechaa malee hin dhiisu sanuu sila ni gurguraaddaa buqqaase garuu waan hin dhiiseef naan beeka kunu naaf dhiyaajeetiin yaada bahar kunoo akka taatu yeroo dhuftoonni qullaa kana dhufta akka taatu fatiyaanis hin jirtu meeshaan hin jiru akka taatu laala kunoo mana qullaa kana keessa beetu gadhiisi beetu meeshaa biraatti tatta san dhimma keeti ani baafadhee qofa dharraqiin hin jirtu waliin
akkataatu sillaala. Hangama kee qarshii shanii faayideetiin jira. Rabbiin naa tolchu kanan deemullee beeku hordoftaaf daawwattoota kiyya. Karuma Rabbiin na baasee deema. Karuma milli kun na geessee dhaqa. Bakkee abaluu biraan dhaqa walii murtooyinaan nama bira dhaquus hin jiru. Karuma Rabbiin na baasee dhaqa. Bakkeen dhaqu dhabu yoo gabbee mana kana keessa hidhaa kana keessa dura haa ga'u. Hidhaa kana keessa baanaan bakkeen dhaqu maliyaana amma oduuleen heddumadhu yoo haasawaa heddumadhu dhufuun mala ni waswaasa yoo fedheesi anis qalbiin shakku jirti dafeeti mana kana keessa gabba'uu qabaa. Bakkeen jiraadhu bakkeen dhaqeen isiniif hin bara yoo jiraadhe isiniif hin waraabama viidiyoo. Garuu mana kana keessa dafeetiin gabba'uu qabaa. Garuu ani bahaadha. Waan inni yaadee san fayyaan fayyaa qabdi. Imaraanne gurri kun waan dhageera. Guyyaa lama guutuu mana kana keessa taa'aniiti sheekaan fidaa baadiyyaa dhaqee jee miidiyaa guddootti seenuu jira. Nama wajjin bilbilaan waliin mari'achuu jira. Sheekaa fideeti hiinaa akkasitti maal goona jee baadiyyaa dhaqee jira inni sheeka fiduuf deeqee na fakkaate. Garuu sheeka baadiyyaatti hin bilbilaan dura sheeka mataa keetti fidsan. Sheekaan maal ta'e na fiddaa sheeka boo dura mana kana sheeka fidadhu. Siif mana kanaatu sheeka barbaachisaa malee alifatiyaan fayyaa nagayaan qabala. Siif mana kanaan fiddi sheeka dura manni kunuu sheeka barbaada. Atis mataan keetuu sheeka barbaadde. Ani fayyaa nagayaan qaba. Fatiyaatti sheeka fida kunoo mana qullaa fidaddaa sheeka sana. Akkasii ani fayyaa nagayaan qaba. Waan sheekaan fiddee ni hiina maal goonaa duranne maraatu jettan siif sheekni waan dhaggootanii beekaan taayitiin isin eeggaddaa silaa. Sifi sana mbekwan, sifi shekat fitu sana mbekwan. Si wala le njira mali ya shekat fitu mbekwan ya. Imbeku takalle nam takkan mbekwan. Sheka kuna mana kana fitu. Fatihan njirtu, fatihan tat fitu nju. Adawi na fitu dem taslat. Akam na kodu waina kodu dem tareni mbekaga. Wani si kodu dem tani mbek. Ani fayana ke ka fayana kodu dem tani. Fatihan maratu dem tani wa ke sauta jisuwe. Nanti fitu akam sheeka fidee fatiyaa waan gootu laa viidiyoon tun siifi dhaggeeffadhu baa fatiyaa ijaalamee kana waliin haa galtu murteeffadhe ani karaa rabbina miilli kun bakkee na dhaabee dhaabbadda ni waliin miilli kun bakkee na dhaabee dhaabbadda bakkee taran dhaqaa abaluun qabaa naman qabaas keessaas hin qabu bakkee miilli kun ejjedhu jeen ejjedha yoo lubbuun jiraadhe guyyaa takka wal gara. Tarra jette waan ati shirana yaadde tana hunda takka takkan gaafa rabbiin naa tolche takka takkan seenuta. Shiraa kana yaadde hunda waan ati na goote hunda nama ati fiddee mana kana keessa inni dhamaasu deemte. Boo fayyaan yoon galee maal taataati? Fayyaan nagee qabaadhee yoon ilmaan kiyyaaf jiraadhe maal taataati? Nama na fiddee nama bittee wala godhu deemtanirree isin hin beeku seetani waan wal mari'atta barrii dhagayaan. Inci sebenarnya kan asal turun dan daging mana kana kes akasih order tak jawab tu tak iya fatihan demti demti pakai demtu begitu pakai demtu begitu para pede demti kalau merapi dawe demti nama sekesap gak apa baru tiga beran dekat buat pakai di kuning jadi nanti dekat gafa jadi ke natol temo video sini keluar apa yo natol yo namin jadi video namun dafee garindiisu video sana dafee garindiisu ummanni meeshaa godhatanii fixanii kutan isaa anis amma hanganan si wajjin haasawaatiin taa'ee kuteetiin jira video sana immoo gaafaan bakkee argadhee bakkeen dhawwaduu argadhee isinii gadhiisa joon turellee beeku maaliif hanga haalli mijaa'u akka rabbiin beekanii bakkee dhaquus waan hin qabnee fi bakkee tana qabee dhaqeetiin nama kiyya bira dhaqeetiin taa isin qabwan. Biitana keessa bakkee dhaqan eessa bakka takkaan manuma arabaa haa yoo ta'e mana arabaa sakkarra dhaqxeen seentu sanumaafuu du'aayi naa godha yoo jiraadhe viidiyoo masaa dhuftura walaa gara akkasii du'aayimaan na irraanfatinaan isiniin jaa kunoo tana fakkaatti manninis isiniin garsiisa viidiyoon isin waraaba dachiin waan akkatti bareedu akkatti toltu isiniin garsiisa inshallah viidiyoo biraattis wala garra.